bilbila nama tokkodhaa xalaftanii hordofuu yoo barbaadan WhatsApp, iMO, Telegram, Messenger kamuyyuu hordofuu ni dandeessan jechuudha. Garuu appilikeeshinii bilbila nama hordofuu barbaadanii sanirratti bilbila keessanirratti buusuu qabdanitu jira jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana sharriif itti fayyadamina jechuudha. Aappicha isinitti agarsiisa. Viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Aappii kana dursa gabbufachuudhaaf as Google Chrome keessan keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarra sanii baasirra tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu kana tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanas teessi fidaa asirratti ekoon sarchii kana tokko kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee na ta faa barreessina achi booda sarchii fuulduraa kan ta'e gosa sarchii gootu. Achi booda haala kana suuraa kan ta'e suuraa kana tokko kilikni gootu. Achi booda aappii kana gabbufachuudhaaf sirrii lutaa gadiimtu dhumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawulood jettutti daawulood tansuutaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbufatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii gabbufatanii egaa galtanii aappiin imeelii fi paaspoortii isin gaafata jechuudha. Imeelii googilii keessaniitii fi paaspoortii googilii keessaniitti guuttanii ni bantan jechuudha. Achi booda haala kanaan appilikeeshinoota hundas ni baasa jechuudha. Aappii hordofuu barbaadan oonii ni gootu jechuudha. Kanneen akka WhatsApp, Messenger, Telegram, iMO dha jechuudha. Hundumaa isaadhaa waan hordofuu barbaadan hundumaa oonii gootanii achi booda raayitii mataraa sanatti tokko kilikni gootu. Achi booda aappiin egaa haala kanaan isin banama jechuudha. Booda bilbila nama hordofuu barbaadanii san irratti yeroo namni WhatsAppiinis, Telegramaanis, iMOnis, Messengeraanis barreessee jechuudha. Aappii san irratti sheerii isiniif ta'a jechuudha. Isin aappii kanarra galtanii waan namni sun nama waliin barreessu yookiin nama waliin dubbatu ilaaluu dandeessan yookiin hordofuu dandeessan jechuudha. Garuu akkuma asirratti isin jee aappiin kun bilbila lachuurratti banamuu qaba jechuudha. Bilbila nama hordofuu barbaadan irrattis bilbila keessan irrattis jechuudha. Akkasuma immoo imeelii magartee bilbila nama hordofuu barbaadanii san irratti bilbila keessan irrattis immoo imeelii saniin loogiin gootanii irra galuu qabdan.